Tole baga nagaan dhuftan jecha maqaan koo Waaqtolaa Balaachooti. Akkuma yeroo darbe ilaallee turre saayinsii waliigalaa kutaa 8ffaa marsaa 2ffaa waa'ee maalii ilaallee turre speektirimii faa kan jedhu ilaallee turre jechuudha. Speektirimii faa kan jedhu ilaallee turre. Speektirimii faa jechuun maal jechuudha? Yeroo ifti adiin piriizimii keessa darbu ifti adiin kallattii adda addaatti qoodamuu isaa isaanis iddoo torbatti qoodamuu diimaa, burtukaana, keelloo, magariisa, cuquliisa, indiggoo, dhiilgee yookaan vaayoleetti qoodamuu isaa ilaallee turre. Akkaataan qoodama ifaa iddoo torbatti kun immoo kan inni irratti hundaa'u firiikweensii isaa irratti ta'uu isaa ilaallee turre jechuudha. Har'a kan walii wajjin ilaallu mata duree uumamuu mul'achuu fi uumamuu fakkaattii kan jedhu ilaalla jechuudha. Maayinni uumamuu fakkaattii akkamitti fakkaattiin uumama? Akkamittiin fakkaattiin uumame kun immoo mul'achuu danda'a kan jedhu ilaalla jechuudha. Uumamuu fi mul'achuu fakkaattii kanarratti kan inni xiyyeeffannu waa'ee maal irratti xiyyeeffanna? Waa'ee faayidaa ifaa irratti xiyyeeffanna. Har'a kan walii wajjin ilaallu faayidaa ifaa kan jedhu irratti xiyyeeffannaa jechuudha. Kana jalatti ifti ilmaan namaatiif faayidaalee hedduu qaba. Isaan keessaa muraasni akka armaan gadiitti tarreessinee ilaallu lubbu qabeeyyiitii fi ilmaan namaatiif ifti faayidaa guddaa qaba jechuudha. Kana keessaati kanneen ifni ilmaan namaatiif kennu yoo tokko tokkoon ibsine nyaata bilcheessuudhaaf ni oola. Guddina qaamaa ilmaan namaatiif ni oola. Akkamitti nyaata bilcheessuuf oola kan jedhuutii fi mana keessanitti yookaan sadarkaa warshaatti nyaanni kan bilchaatu persentii olaanaan annisaa ho'aatti fayyadameeti jechuudha. Nyaata bilcheessuudhaa fi ibiddaan yookaan annisaa ho'aa elektirikiitiin nyaatni ni bilchaata. Akkasumas guddina qaama ilmaan namaatiif ni oola. Barnoota saayinsii keessatti yeroo barattanii akkamittiin qaamni namaa vaayitaaminii argatee jajjabaachuudhaaf yookaan guddachuudhaaf keessumaatti vaayitaamin D sadarkaa umurii daa'immaniitti akka barbaachisu kun faayidaa ifaa ta'uu isaati jechuudha. Inni biraan faayidaan ifaa wantoota arguuf yookiin immoo wantoonni akka mul'atuuf gochuu fi yeroo darbe waa'ee barnoota marsaa jalqabaa keessatti akkamitti ifni uumamuu akka danda'u ilaallee turre wanta tokko arguudhaaf yookaan adda baafachuudhaaf kan nu gargaaru ifa jechuudha. Ifni kuni yeroo wantoota qubatu wantoota qubatee balaqqeessee gara ija keenyaa dhufu wanticha adda baafna. Akkasumas ifni kan inni fayyadu ho'a kennuuf ni fayyada. Jarmoota garaagaraa ajjeesuuf illee kanneen birootiif ni fayyada jechuudha. Kana keessaati ifti faayidaa guddaa dhala namaaf qaba erga ta'eeti ifni kun immoo akkamitti daddarba? Qaama tokkorraati qaama biraatti ifti daddarbuudhaaf maal isa barbaachisa kan jedhu mi'aa ilaalu. Dabarsoo, gariin dabarsoo fi ittisoo ifaa jechuudhaan wantoonni bakka gurguddaa sadiitti qoodamu. Maa inni dabarsoon ifaa? Maa inni gariin dabarsoon ifaa? Waa inni ittisoon ifaa kan jedhu walii wajjin ilaallu. Ifti sarara qajeelaa qabatee adeema. Bakka duwwaa yookaan vaakiyuumii fi yaa'a maatarii keessa daddarbadha. Vaakiyuumiin keessa saffisa dhaabbataa ta'een daddarba. Vaakiyuumii kan nuti jennu kuni bakka duwwaa yookaan vaakiyuumii kan nuti jennu kuni bakka maatariin kamiyyuu kan hin jirre. Maatarii kan jennu jajjaboo ta'uu danda'a, dhangala'oo ta'uu danda'a, gaazii ta'uu danda'a. Bakka maatariin kun hin jirre maal jedhamee waamama? Vaakiyuumii jedhamee waamama jechuudha. Kanaaf ifti bakka duwwaa yookaan yaa'a keessa ni darba. Yaa'a kana keessatti yeroo daddarbu akkamitti daddarba kan jedhu ilaalla. Vaakiyuumii keessatti immoo yeroo daddarbu akkuma nama dubbachuuf yaale vaakiyuumii kana keessa maaltu hin jiru? Jajjaboon hin jiru, dhangala'oon hin jiru, gaaziin hin jiru yookaan maatariin kamiyyuu waan hin jirree fi ifti bakka duwwaa yookaan vaakiyuumii kana keessa saffisa dhaabbataa ta'een adeema. Barnoota keessan mata duree tokko jalatti akkuma ilaaltanii gara fuulduraatti isin barsiisa. Saffisni ifaa bakka duwwaa yookaan vaakiyuumii kana keessatti meeqa kan jedhuu fi saayintistoonni ragaadhaan deeggaramanii safaranii kan isaan argatanii 3/10 ekspoonentii 8 meetir per sekendii adeemaa jedha. Kanaaf saffisni ifaa kuni dhaabbataadha jedha. Maal jedha? Vaakiyuumii keessa saffisni ifaa dhaabbataadha. Dhaabbataa inni jennu kun gatiin inni dhaabbataan vaakiyuumii keessa ittiin adeemu kuni ittiin tamsa'u kuni akka walii galaatti meeqa? 3/10 ekspoonentii 8 meetir per sekendii dhaan daddarbaa jechuudha. Mee
wantoota yookaan qaamolee tokko tokko keessaa ifti daddarbuu akkamitti akka daddarbu ilaallu. Wantoonni kun bakka sadiitti qoodamuu danda'a. Qaamoleen tokko tokko keessa ifti dabarsuu daddarbuu ni danda'a. Wantoonni yookaan qaamoleen akkasii dabarsoo ifaa jedhamu jedha. Wantoonni ifa of keessa dabarsan kuni wantoonni ifa kallattiin of keessa dabarsan kuni dabarsoo ifaa jedhamanii waamamu. Fakkeenyaaf fuullee, bishaan, qilleensi dabarsoo ifaa gaariitii jedhamee waamama. Dhugumas kanneen akka fuullee keessa, kanneen akka qilleensa keessa, bishaan keessa ifti ni daddarba jechuudha. Bishaan kan nuti jennu kun bishaan ciisaa yoo ta'e ifni kallattiidhaan keessa darba. Fuullee keessa ni daddarba. Akkasumas immoo qilleensa keessa ifti ni daddarba jechuudha. Inni biraan qaamoleen biroo tokko tokko ammoo ifa isaan irra qubate hamma murtaa'e dabarsuun hamma hafe immoo deebisanii ni balaqqeessisu. Jalqaba maal jennee qaamoleen tokko tokko ifa of keessa dabarsu jennee wantoonni qaamoleen ifa of keessa dabarsan kuni dabarsoo ifaa yeroo jedhamanii, qaamoleen tokko tokko ammoo ifa hamma murtaa'e of keessa dabarsu jedha. Hamma murtaa'e eega of keessa dabarsanii booda kanneen immoo deebisanii akka isaan balaqqeessan godhu jedha. Isaan kun immoo maal jedhamu waamamu? Balaqqeessuu fakkeenyaatii fi fuulleewwan konkolaataa yoo fudhanne, foddaa manneen ammayyaa yoo fudhanne ifa gariin ni dabarsu, gariin immoo ni ofirra deebisu yookaan ni balaqqeessu. Kanaaf isaan kun gariin dabarsoo jedhamu jechuudha. Gariin dabarsoo jechuun maal jechuudha? Akkuma maqaa isaa irraa beennu hamma tokko ni dabarsu, hamma tokko immoo hin dabarsan yookaan ni balaqqeessu jechuudha. Isaan kana keessaati kanneen akka fuulleewwan konkolaataa ammayyaa fi foddaa manneen ammayyaa ifa gariin of keessanii dabarsu jenna. Sadaffaa yeroo dhufnu qaamoleen tokko tokko immoo ifti qaama isaanii keessa akka daddarbu hin eeyyaman. Yeroo inni sadaffaan kun immoo maal jedhamee waamama? Qaamoleen tokko tokko asirraati qaamoleen tokko tokko ifti qaama isaanii keessa akka daddarbu hin eeyyamanii. Isaan kun immoo maal jedhamanii waamamu? Ittisoo ifaa jedhamanii waamamu. Ittisoo ifaa jedhamanii waamamu. Fakkeenyaaf muka ta'uu danda'a, dhaabaa manaa ta'uu danda'a, dhagaa ta'uu danda'a. Kanneen kana fakkaatan immoo ifa akka isaan keessa hin dabarreessinetti ni golgu yookaanis immoo ni ittisu jechuudha. Walumaa gala irraa kan walii wajjin ilaalaa jirru waa'ee maaliiti? Uumamuu fi mul'achuu fi uumamuu fakkaattii kan jedhu ilaalaa jirra jechuudha. As jalatti waa'ee maalii ifaa ilaalaa jirra? Waa'ee ifaa ilaalaa jirra. Uumamuu fi mul'achuu fi uumamuu fakkaattii kan jedhu jalatti faayidaa ifaa ilaallee jirra jechuudha. Faayidaan ifaa dhala namaatiif qabu baay'ee olaanaadha. Akkasumas lubbu qabeeyyiitiif jechuudha. Lubbu qabeeyyii yeroo jennu biqiloota ni ilaallata, bineeldota ni ilaallata, dhala namaa ni ilaallata. Kanaaf ifti ilmaan namaatiif faayidaalee hedduu qaba. Isaan keessaa muraasni kanneen armaan gadiitidha. Nyaata bilcheessuuf ifti faayidaa akka qabu ilaalleerra. Guddina qaama ilmaan namaatiif akka ta'u ilaalleerra. Wantoota arguuf yookaan wanta tokko akka mudatu gochuuf ta'uusaa ilaallee jirra. Ho'a kennuu fi jarmoota garaagaraa ajjeesuu fi akka ifni barbaachisu ilaallee turre jechuudha. Akkaataa daddarbiinsa ifaa irratti hundaa'uun wantoonni bakka gurguddaa sadiitti qoodamuusaa ilaalleerra. Isaanis maalidha? Dabarsoo ifaa akkasumas dabarsoo ifaa yeroo jennu maal jechuudha? Ifti maatarii yookaan yaa'a sana keessa kallattiin akka darbu. Gariin dabarsoo ifaa yeroo jennu immoo ifni hanga tokko ni darba, hanga tokko immoo deebi'ee akka balaqqeessa'u ilaalleerra. Inni biraan ittisoo ifaa kan jedhu ilaalleerra. Kanneen armaan olitti ibsan keessaati qaamoleen ifa of keessa dabarsanii kanneen akka fuullee, bishaan ciisaa fi qilleensi dabarsoo ifaa gaarii yeroo ta'ani, qaamoleen ifa hanga tokko balaqqeessanii hanga tokko immoo of keessa dabarsan immoo gariin dabarsoo ifaa jedhamuu isaanii ilaallee turre. Isaanis kanneen akka fuulleewwan konkolaataa ammayyaa fi foddaa manneen ammayyaa. Inni sadaffaan kan nuti ilaalle gariin ittisoo ifaa kan jedhu ilaallee turre. Ittisoo ifaa jechuun immoo maal jechuudha? Wantoota raawwataniima yookaan gonkumaa ifa of keessa dabarsuu hin dandeenyedha. Isaanis kanneen akka mukaa ta'uu danda'u, dhaabaa manaa ta'uu danda'u, dhagaa fi kanneen kana fakkaatan ta'uu danda'u jechuudha. Barnoota keenya guyyaa irraa keessatti uumamuu fi mul'achuu fakkaattii jalatti faayidaa ifni ilmaan namaaf kennu ilaallee jirra. Fakkii gaaffii kanarratti yookaan akkaataa fakkiin itti uumamu irratti gaaffii yookaan
yaada yoo qabaattanii akkuma kanaan dura karaa toora yuutuubii kootii Waaqtolaa TV irratti naa barreessaa turtanii yaada keessan naa barreessuu hin dagatinaa. Torbanitti fakkii viidiyoon bifa kanaan qindaa'ee kan barattootaaf dhiyaatu akka isin qaqqabuu fi viidiyoo kana laayikii sheerii gochuu hin dagatinaa. Waan na dhaggeeffattaniif galatooma ulfaadha.